obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatiin bakka jirtu imaammaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yaa obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dhabuun qalbii gaara doomsaay fira lagachisee diinaaf si bobbaasaay finda gatinaa barnootaa jabeessaa. Jannata babanaan komsa qabeenya keenyaan dhibdee furannaa yoo hojjanne yoo baranne tabbabaanaay komsa qabeenya keenyaan dhibdee furannaa yoo baranne yoo hojjanne tabbabaanaay komsa qabeenya keenyaan dhibdee furannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa. Obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatiin bakka jirtu imaammaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yaa obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaan wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dhabuun qalbii gaara doomsaay fira lagachisee diinaaf si bobbaasaay finda gatinaa barnootaa jabeessaa. Janne tabbabaanaa beekumsa qabeenya keenyaan dhibdee furannaa yoo baranne yoo hojjanne tabbabaanaa beekumsa qabeenya keenyaan dhibdee furannaa yoo hojjanne yoo baranne tabbabaanaa beekumsa qabeenya keenyaan dhibdee furannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa
ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf hojjannaa hawwii teenya maraa. Tole, assalamu alaikum jara keenya. Akkam jirtan nagaa fayyaa. Gaa akkuma aadaa teenya salaamtaa wal gaafanne baga nagaan dhuftan jennee sagantaan teenya tan kompiitaraa fi teknoolojii ammayyaa arra maqaanis itti nuuf moggaafame Dr. Abdusamad Muhammad Yusufin maqaas nutti moggaasee filaayiraas nuuf itti ergee nuuf itti tolchee nu ergee nu jajjabeessuu keetiif galatoomi jennaan doktariin. Gaa sagantaan tuni nama hedduutu hordofu jira nu garsiisa kuni dhaamsolee garagaraa hedduutu nuuf dhaamamaa jira gara marsaa Facebookii fi YouTube irrattis warri dhaamsa keessan fayyaada nu jajjabeessuu keessaniif galatoomaan jaa. Dhaamsa nuuf haayamu keessa tokko barnoota silaan mana barnootaa deemnee maallaqatti kafallee barachuu qabnu mana keenya tatteenyee laaftumatti afaan keenyaan miidhasitee akkana nu barsiisu jirta yeroo teetirraa fudhatteeti fayyaadii umrii dheeradhu nuuf jiraadhu jee dhaamsa nuuf kaayame keessa tokko egaa hundi keessanuu warri dhaamsa keessan galatoomaadha. Jara keenya wanni nuti beekuu qabnu dirqama hunda keenyaati saba keenya ka keessaa baana ka keessaa dhalanne ummata keenya kana waan dandeenyuun deebinee tajaajiluun deebinee gumaachuun saba kanaaf dirqama lammummaati kuni gaa namuu waan dandeeyu akka gumaachuun isiniif dhaama. Wanni itti amanuun namni hundi ogummaa ni qaba. Ilmi namaa ta'ee ogummaa kan hin qabne hin jiru. Warreen amma barnoota kana daawwachaa jirtan keessa namuu waan hedduu beektan waan adda addaa ogummaa garagaraa qabdanii garuu ogummaan isin qabdan kuni kan biraan qabu ani hin qabu. Fakkeenyaaf kanaafuu yoonii fi ogummaa kana gara YouTube fi gara Facebook fiddee hawaasa kee barsiifte nama hedduutu irraa fayyadamuu irraa tajaajilamuu dandaya bu'aa gurguddaatu as keessaa argamaa jechuudha. Kanaafuu social meediyaan haala kana akkatti nuuf laaffisee teknooloojiin ammayyaadha laaftumatti as taa'ee akkaan Oromiyaatti ati immoo Oromiyaa teessee ana Ameerikaa jiru asin narraa information kan argachuu akka information wal jijjiirachuu dandeenyu nu gooteef galanni rabbiiti. Warratti laffeefis rabbi fayyaa kennuuf. Barmoonni keenya yookiin ammoo moggaasni sagantaa teenya tanaa kan jiru kompiyuutaraan haa wal barru. Kompiyuutaraan gaa wal baruudhaaf oggulama tattaafannee irra sadaffaarra jirra sagantaan teenya tanarraa tuni kutaa sadii. Kutaa sadii bakkuma itti dhaabne irraa oofna jechuudha. Lesson waanuma keessa jirra haa ta'u immoo kutaa sadaffaati. Wanni tokko wanni hanga ammatti barnoota lamaan kennine keessaa ni dhedheerate. Kan duraa daqiiqaa 45 kan itti aanu immoo daqiiqaa 30 ture. Yoo danda'ame daqiiqaa 25 gaditti xumuruudhaafin yaalaa kanallee immoo daqiiqaa 10 duraa ugguu oofne daqiiqaa 10 duraa boodaan boqonnaa fudhanneeti itti deebinaa jechuudha. Daqiiqaa 10 barannee sakandii 30f daqiiqaa takka waan hin gunneef boqonnaa fudhanna ol kaaniituma stretch godhuun waan gaariidha. Gaa ammumaa'u sa'a qabadheetiin jalqabaa jechuudha. Kutaa lammaffaa irratti slaayidii yookiin ammoo peejii kana 30ffaa laallee dhaabne har'a 31 irraa itti fufnaa jechuudha. 31 operating system tasks kanuma jedhutu itti fufe. Operating system tasks. Gaa hojiin operating systemii dhaati jechaadha. Hojii operating systemiiti. Hojiin isaa hedduu gaa operating systemiin akkuma amma dura kaafnettu gaa gana laaluuf teenya takka takkaan. By the way chapter kana hoggaafinne lesson 1 kana hogguufinne lesson 2 hogguu jalqabne most hands on waa hedduu akka gaarii keessa laaluuf teenya amma kuni introduction wal baruusani jechuudha wal baruusani jira. Kanaafuu xiqqoo suutuma suutaan wal barraanii fayyadaa gaa nootii teessan qopheeffadhaa qalama keessan qopheeffadhaa warri nootii fudhattanis nootii fudhaa wanni gaariin akkuma nama dura jetti information kana YouTube gubbaarra isiniif keenya Facebook irra live isiniif gadhiisaa jirra gaa Facebook irratti illee like is godhaa Facebook irratti subscribe is godhaa
akka warri biraalleen kan information kana hin dhagayin argatus waliifis dabarsaa attracted ta'ee namuu dhufee technology tana tola haa irraa fayyadamuu jennaa gaa itti seenummaa completing startup steps. The boot process is a series of steps the operating system must complete before you can interact with the operating system. Ga computer dura boot process woni janin tuni computer ke yama dame jira dura computer khoni hada socketa fote power cord kan jarri jawsani power outlet it yokon mo socket kan jiru bakka socketa sani khaysa and then mal tuta step durarati computer guni electric hawji walar kuisa chipsin ram rom jennun taka recognize goti jechuudha hogo recognize gote sambodan bayotu bayon kuno wanta tana BIOS janin BIOS jechan by the way basic input output systems janin isitalatu gamma irrebarra dammete mal jetti jara khanif da amma samma furati awaji ge dabarsiti kha jara kenya jetti gamma ugu electric ni tiga dise mal jenna computer wonni ni beku on ma fi off damiti zeros and ones jenna binary san jara khana hojjecha jare chura gamma and then malgoti electric ni tufu sitana dura ifumafu ifumarratti jarabde laati zaira na dufe musa dubbintu manama jetteti BIOS to ifralati jechu lugato wego hubatte bodan ammaga enyufaada warri computer kanatti cancarame jiru khatti suuqame jiru jara khanu daga tokko test goti camera test goti microphone test goti speaker test goti monitor test goti yo telephone ti suuqa test goti USB flash drive yo ti suuqa mes test goteti jara amma kanati tunatti connect ta'ee jira jette amma ba isi tana dafte rabu sudaf gara RAM tunga random access memory te jennesani random access memory tuni RAM ida tun tani refu jesuni ROM ida tarefu power electrical power outlet rauga power argachu sida fa yettedi ifte information hana fote gara BIOS gadda varsity jechuudha BIOS dubbin tulu gabo dugato dabu sida ifaman system bodan lugada irrebarra khawq abna hunde kenyette jara khana irrebarra khafte malgoti random access memory khana fi information khana fote gadda varsity jechu random access memory tuni is a flash memory temporary memory computer qabate ugu computer dame baana isirra khortitu ndino rabute ranfattechu ga ramin tuni by the way ramin raiga so ne for random access memory computer ke humna computer ke tin sosso lafina fi jabenya computer khana islogu computer te freeze ugu computer te random access memory khana titu humniti sati qoechu kan recommend godan gigabyte 8 yokisani all random access memory computer ke yoga bate sirrit operate si goda mali application to heddu yero takatti kan operate godu barbadiyote garin upload godu download godu kan save gota kan asiyo wa heddu takayero takatti gu computer ofu yoni random access memory sa kuni jaba hentane la cosa bareda hentane and then ga diben ogasa sit of tijechu kanafu random access memory to information ama bayon ettigadi ergite kana furetiti lale gara operating system itti olerga jechu operating system idani all information kana ga bayotitu damsanati dame khawu qabne ribarrai ama operating system inga window 10 kun khae warra graphical user interface jenu kana gui kana jara kana hunda abo kha ndinu ribarra warra nutti hajamutu jira hoji nu egata dalagu qabna amma saan sara fani mi khaje jara hunda ribarra khas hogu hundi khayga amma computer ke qabate baname maqa khay chira garta password itti galche sinja jechu password itti galchita sente save garte amma ga hogu process ni guututtu marame application onni hundi dufani ta takata kana chira siguton jechu jara kana khaysa dalagu jira and then
hojii ta'e taakka jettee eegaltee waan haajaa kompiitara kanatti baachuudhaaf dhufteef san bahattaa jecha. Gaa boot process kan jennuun kana waan kana kan itti dabarra. Managing memory. After startup, the operating system manages computer resources. A resource is any component the system requires to do the work. The main resources are memory, processing components, storage space, and peripherals. Amaga computer kun akkuma jennetti la resourcing computer kana warra keessa jiruu fi warra ala jiruusi. Warra keessa jiru qoftiin waan sila hojjetu san hojjete amma boot processing kun warra keessaatu dila kana hojjete. Jara kana hunda dila kana hojjechiiftu. Mataan isii sammuun guddoon waan kana CPU dha jechuudha. By the way, jara kun hundinuu motherboard jaaniti haadha isaaniitu jira. Haadha jara kana hunda haadha isaanii irra jiranii jechuudha. Takka takkaanii keessa deemnee ilaalla booda waa'ee sanii. Gaa resourcing kuni akkuma warra keessaa jirutti alaa jira jechuudha. Ala kanaas yoo fi Michael hin jiranne information analysisti arguu hin dandayu inputidha kuni. By the way, sagalantii baatee as keessaan dabruun kun inputiin godhu jiran. Dara computer keessa gusantee process taatee gara keeyachi dhufte outputed. Ja amma outputii si biraa akka godhu jiru speaker keessani. Speaker isa maal information kana maal godhe jechuudha output godhe jechuudha. Okay? Keyboardinis bifuma saniin jechuudha. Gaa kan hunda sossoosuudhaaf storage spacing gayaa qabaachuu barbaachisaa. Storage spacing amma fakkeenyaaf gaa computerii ammaan tana storage spacing haga terabyte barbaaddeetti jira bash. Akkasumatti illee yoonii fi sanii gati yoo hojii walitti hidhata qabaa. Yoo sanii gati barbaaddees toora 500 fi 12 kana gigabytes waa sadii si barbaachisa. By the way, computer guu bittu waa sadii beekuu feesisa. Gaafin tuni computer kun akkamtu gaarii gaafii ja'amtee kutaa barmoota kutaa lama keessatti gaafatamte irraa. Computerii guu bittu waa sadii ilaalta. Wanni sadeen tokko storage space amma jenne sanii, lama random access memory tana, sadaffaan ammoo processor isaati. Processor isaa irra gaariin Intel Core kan jaanini i7, i5, i9 akkasumatti deemaa jechuudha. Random access memory ammoo lakkoofsiisiidha 8 GB or more yoo ta'e irra filatamaadha jechuudha. Gaa egaa hammana jenneefu sakandii 30 boqonnaa fudhanneeti as dachaanaa aga hagasittu boqonnaa gaarii. Yokin baraddu laminirraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Toolega baga nagaan dachaatanii stretch gootammoo dhiigni akka sarkuleet ta'u sossootanii gaa waa'ee fayyaatii fi waa'ee afaanii irratti Dr. Abduu Samad barmoota akka ammaan kennaa jiru kana yeroo yoo argate akka nuuf kennu nuuf gaafachaatiin jira. Rabbi halaafisu gara sinis du'aa godha. Bakkuma itti ilaalu irratti fufna. Managing memory continued. The operating system manages random access memory efficiently. All programs need space in RAM to run. When you start an application, the operating system allocates RAM to the program. When you close the application, the operating system reclaims the RAM. Operating system itu random access memory drive jennu san memory san sirritti manage godha. Managerri random access memory managerri isiidha operating system jechuudha. Operating systemin applicationonni sossoohaa jiran hojjechaa jiran kun sirritti akka hojjechuu danda'an space gayaa bakka gayaa akka qabaatanii akka sirritti hojjetan kana hunda manage ka godhu isa jechuudha. Yogguuni fi systemni hojjechuu jalqabe application tokko hojjechuu jalqabe bakka fuudhee random access memory keessa
spacein o jiraate bakka itti darba yoo ogguunii fi application san cufame immoo okay bakka duraan qabe san bakka san gadhiisa bootaa san akka free taatuuf jechuudha application biraa hojjechuu barbaaduuf jecha akka bakka qabee hin teenyeef jechuu kana gaa kan itti aanu managing memory continued jenne if you run too many applications at a time the computer can run out of RAM. In that case, the operating system might close an application or shut down the computer unexpectedly, called a crash. Kana jechunga yooni fi yeroo takkatti application kan hedduu isaa rangoote bakka takkatti random access memory ke size isaa waa xiqqoo ta'e fakkeenyaaf 4 yookiin chigad faate even 8 illee ta'e overload goote maaltu ta'a yeroo sanitti computerri osumaati hin eegini crash godhaa jechuu if dhaamsa shutdown te crash ta'a then aariyaan deebistee qabsiiftaa jechuudha. The operating systems can take advantage of a virtual memory, a part of a computer's hard disk that can work as additional RAM. Amaga virtual memory. Janiti memory. Hoguni fi qiyaasa malee random access memory tun overload taatee humna dhabde waan gari gara virtual memory kana ifirraa dhiibdi jechuudha. So virtual memory tanas balinaan raasu na waa'ee sida virtual memory ammoo yeroodhaaf waan san qabdeeti information san gargaarti jechuudha. Akka gargaarsaati isiidhaaf random access memory dhaaf. Manage memory to gain memory, Windows moves data from one running application out of RAM into the virtual memory, a process called swapping. Kana jechuun maal jechuudha? Amma hoggaanii fi asmarratti kun arguu dandeenya laal. Tokko, lama, sadi, afur, shan, jaha ture haa jennu. Maal godhane fuudheeti operating systemin tasadafa application sadafa kana fuudheeti virtual memory rageessa. Virtual memory raguu geesse bakka takka banaa argamee asi. So application 6 kun as keessa bakka seenuudhaaf bakka gayaa waan hin qabneef application 3 kana keessa baaseeti application 6 kanaaf bakka kannaa jechuudha space gadhiisa. Gartee madubbi swapping jeniin kana. Okay? Wal jijjiiruu jechuudha swap jechuun. Gaariga. Kataanu processing input and output. Amaga another major tasks of operating system is processing input and output. Hojiin takkamas movement guddon input fi output kana hojjechuudha. Hojiin operating system. Okay? Tuniga fakkeenya reefu kennisani. Operating system yoo hojjechuutti hin jiraanne mantana sila wanina sina so kuni input din ta'u process dite output sibratti in ta'u jechu. Ketis operating system ketis tu information nin anasirra erge kuni gara Facebook upload tahe and then ati upload barbade kuni duru server ka Facebook server warra Facebook gubbaa jira ka YouTube server warra YouTube gubbaa jira. So ati achuma deetteti achirraa argatte jechuudha. Information kun amma already serveris jaraarratti save ta'ee jira jecha. Gaa hojiin muummeen takka tan operating system idha input fi output kana tartiibatti ka hojjetu godhuudha jechuudha. Often the operating system must handle many input and output tasks at the same time. Yeroo hedduu operating system kuni input fi hojii input fi output tana yeroo tokkotti hoggu takkatti hojjechiisuu danda'uudha. Fakkeenyaaf amma yeroo takkatti asitti haasawaatiin asii immoo kataba. Asii katabeetiin waan biraa as keessa galchuu barbaada jechuudha. Okay? Maaliin godhu jira amma asiin inputiin godhu jira. Okay? And then outputiin godhu barbaade immoo kana fuudheetiin asiin file dhaqeetiin print jaan kana. Yoon printeritti gad erge immoo outputiin godhaa jira jechuudha. So waa lama hoggu takkattiin hojjechuu jira. Fakkeenya kun keetiyaanu to keep the computer running smoothly, the operating system sets a sequence for
processing input and output tasks. Computer kun ga tartiiba dhawaatan akka hojjetu godhuudhaaf maal godha operating system kun hojii hojjetamtu tana as keessatti hojjetamtu sana akka walin dhooyne tartiiba siidhaa eegee wal duraa duubaan dhawaatan akka hojjetan godha jechuudha. Yookiin hundi bakka takkaa girjee ka'e immoo teesta wal dhawanii lafa wal buusuuf waan maluuf jecha. Kanaafuu wal eeggachaa akkasitti orderaan deeman jechuuf jenne. Tolega kana malees kan jiru operating system places data into buffer. Buffer kun maaliga? Ni yaadattanii amma jechoonni bolded ta'e kuni bolded jechoon ta'e kuni jechoota words to know jennee jalqaba barmoota tokkoffaarratti qabadhaa isiniin jeessanii jechuudha. So the operating system places data into a buffer which is part of memory or storage where data waits until it can be transferred to a device. Amma fakkeenyaaf information tokko gara output flash drive save godhachuu barbaadde yookiin immoo external hard drive jaaniin. External hard drive isis irraa soofteenya kagaaritti yeroo barmoota itti aanu keessatti gabaabdutti immoo data kana information kana hagasu bakka buffer jaantanatti walisii qabeessiin eegaa jechuudha amaana. Hogguu walii qabeessiif eege hoggaatti flash memory flash drive kee fiddee keessa naqattee external hard drive kee fiddee keessa naqattee information kana gara sergite bufferiin sogas afura baafate jechuudha gaan kanaga. Controlling hardware. The operating system considers every hardware device connected to the computer as input or output device. The operating system communicates with a driver, also known as device driver, which is a small program that enables the operating system to interact with the device. Each device must have a driver and typically provided by the device manufacturer. So warri meeshaaleen tun hundinuu microphone kunis camera kunis speaker kunis computer kana waliin haasawee dura walii galuu qaba wal baruu qaban dura jarri kun akka wal qunnamtiin isaanii tun communication isaanii kun laaffatuuf maal godhe warri microphone kana tolchus hard driver waan jootana driver kana tolchaniti driver kun software dha software tuni oguu computer kana tisuite computer kun ifumaaf barbaade meeshaa kanaatti sunatti suuqamee jira jeeti yaada oguuni fi recognize godhe driver isa manufacturer website sanzirra argataa jecha dheete ati manually godhuun qabdu akka duritti amma automatically ifumaaf siif godha. So kanafu driver riga plays major role wal qunnamsiisuudhaaf computeraa fi meeshaa waan itti computeratti suuqee ittiin fayyadamtu kana peripherals. The operating system includes drivers for common devices. When you install a new hardware, the operating system searches for the correct driver and installs it so you can use the new hardware right away. This feature is called plug and play. Ga kana majanna kun yero ati USB tetis ittakhays computerri daddafeeti barbaade waan itti seene kana eenyutu natti seene maal barbaada hundani beek waan beekuuf maal godha bakkaati feetu son sigeessuudhaaf dafeetiti karaa sansiisaa qajechuun karaa siif tolcha karaa akkamitti siif tolcha drivera si barbaachisu hojii tee sirriitti hojjechuudhaaf waan dhufteef san godhuudhaaf drivera kana install siif godhaa jecha. Enabling computer session gaa kuni when you end a session the operating system takes care of the tasks to shut down, restart, sign out, switch user or lock computer. Kana jechuun maal jechuun teebilli kun ammoo ni garsiisu inni guddisaa eege laal shutdownin guutuma dhaamsitee kompiyuutera haajaa arra kompiyuutera kanarra godhuuf dhuftee fixattee guutumatti kompiyuutera kana dhaamsitee shutdown goota. Shutdown jechuun maal jechuudha? Shutdown jechuun kompiyuutera haajaa arra kompiyuutera kanarra godhuuf dhuftee fixattee guutumatti kompiyuutera kana dhaamsitee shutdown goota. Shutdown jechuun maal jechuudha? Shutdown jechuun kompiyuutera haajaa arra kompiyuutera kanarra godhuuf dhuftee fixattee guutumatti kompiyuutera kana dhaamsitee
atis gaa hafuura fudhachuuf deemtaami innillee akka hafuura fudhatu gootaa jechuudha. Overheat tahaa CPU'n hedduu hawwiti faanaatu keessa jira akkanatti ventilate godhu faana kanaatittu cool down godha sila faanni san hin jiraanne CPU'n tun hawwitu keessa motherboard jenneen san hunda baysitee hafti kanaafuu hogguu itti fayyadamtee irraa fixatte tartiibaan shutdown jetteeni dhaamsitee deemuun gaarii fakkeenyaaf amma start menu irra yoo qullucee window 10 fi kuni start uno power ka jiru kana miti irraan qullucaa option naa kanna sleep shutdown or restart so yoon biraa deemuu barbaade shutdowning godha restart jechuun ammoo kompiitarri kun amma na harkatti yoo freeze tahee na dararee maal jee refresh godhuudhaaf warra achi keessaa hojjetu dila reefu raasuun san akka haarawaan akka naappi fudhachiistee haasuu jecha restart goota gaafas sleepin ammoo gulu itti fayyadamtu haajaate kompiitara kana bira dhuftee siin fixanne ammoo daqiiqaa waa xiqqoof bireeka fudhachuu barbaadda hangasuu innis bireeka haa fudhatu sleep mode irra keessa control alt delete goota efiifuu rafaa jecha hogguu dhuftee ribarraa kaafta ammas control alt delete uma goota at the same time yeroo takkatti control alt delete goota kun gaawwan hegeree guu handis on jalqabne tartiibaan keessa isaa laaluu jechuudha. Gaarigaa kuni switch user fi lock sleep or hibernate already irraa dubbanne switch userin ammoo yoonii fi irraa fixattee namni biraa kompiitara kanatti haajamee already accounting lamaas gubbaa jiraatte as dhufteetuma switch user jettaan ka itti aanu laalleeti arraaf goolabnaa. Ending a computer session continued. To shut down a computer, also known as log off, the operating system follows a series of steps. Checks a users, closes applications, closes system softwares, turns off the power. Also, if a computer is not dura, one afran kana hojjeta. Eenyufaatu computer kana irratti already login godhee jira. Also, if namni login godhe sun hayyama nama saniitiin alatti shutdown yoo goote hojii nama sanii hunda jalaa qisaas ta'echa sansani kaitaanu applicationota banaa jiru hunda waan cufuuf jechuudha kun hundinuu hin cufama samboodaan amma system software sirriitti kompiitara kana hojjechiistu maraa hawwini cufa walii jechuudha okay samboodaan kompiitara shutdown godhaa jechuudha. Tolega arraf kanaan goolabnaa yoo rabbi biraan taate barmoota kompiyuutaraan haa wal-barru kutaa afraffaatiin hamma walitti deebinu nagatti isiniin jenna nagaa nuuf jiraadha. Gatiin bika jirtu imaamaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu.